dhufee laalatee waan himte namaan dhufee laalatee ani kasi deema idee naan taanee warri keenya kan nuqaan naan taanee tamam asitti ganna darbaa kaa irra wayyaadhaa kota asitti ganna darbaa irra wayyaadhaa waan na mul'ataa si jabar adeeni si darbe maali faayidaa itti kutee aduu faayidas duutoo anyuu naakan akkam anyuu naakan ammaaliin godharee amma maaliin qaba ammaal ati qaba egaa ganna darbaa horii kee ganda keetiin bootee dubbista tamam takka maallaqa sadeen ziyaada sadeen sansanaan nyaate maal waan balleessa yaadatanii maal naange asitti amma laal ibiif darbuu dadhabe asitti ganna darbaa takka aduu maal dalaatu amma sana uummatana keessa taa'uunu osoo inni adanirraa akkasiin miidhamu jiru ba'a osoo baara akkas adanirraa miidhamu jiru osoo asampaa akkana jechuun baara cuubanii jechuun baasu jiranii sana kana keessa taa'uun akkumatti isinitti hojjeta. Kun ana akka amma jechuun sana kana keessa jechuun deemtee isa san baasuun dirqama malee waa'ee gartee baarkaa irraa dubbachuu deemna waa'ee baarkaa jechuun inshaallah jechuun jala ganii jiranii nugattiifaanis asan harkaa baasuudhaaf inshaallah du'aa'ii godhaadha du'aa'ii godhaa daawwattoota keenya jechuun namni kun hanga fedhallee hamaa ta'u illee hamaallee ta'u yoo harrellee afaan walii qabe daawwan dhabuu namni harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya salaamtaas hin daganne jirra jirtanii isiniin jechaadha. Arra uuma jabaatee as nu baasee maaliif gaa akka gurbaan Hassan bahar godhe santuutu waan nama teessisuumi daawwattoota keenya bahara xarafatti bishaan keessatti akkasitti roorroosan tanaan waan nama teessisuu miti daawwattoota keenya dhuguma akkuma ati jettee namni jiru dawaa waliin dhabu. Dawaa waliin dhabu. Ati maaliif beekta rabbiin haaraa mijeessuu fi nurattiin faanis jechuun akkaan dubbisatte jechuun nama wajjin jechuun inshaallah jechuun ni baafnaa jala ganii jiranii inshaallah rabbiin haa mijeessuu fi nutulleen du'aa'ii goonaa fi isaan illee gaa daawwattoota keenya illee akka du'aa'ii godhanii fi ni danda'a nurattiin hedduu biratti ammaas jechuun nurattiin baasuu ni danda'a yoo beekaa dhiise malee nu danda'u baasuu ni danda'a ni danda'a bakka san keessatti namni waan kana amma namni ni baasaa jennee nuti itti amannu nurattiin malee hamtu jiran jiru namni biraa hadan dawma yeroo kanatti imma nurattiin ma baasu danda'a. Amma isaas ta'e jechuun nurattiinis ta'e birraas ta'e nama hedduu jechuun walitti yaadne walitti dubbisanii jiranii wal biraas gahuudhaaf inshaallah jechuun maaliif nama hedduu jechuun telefoonaan itti jaallattu jira. Waan kana nama dabalatanii maas yoo dirqama dabalatanii jechuun dirqama gartee bahar kana jechuun harka baasuun gurbaan shiftaa yoo shiftummaa gartee hojjetan daawwattoota bar maal godhameetu jallataadha yoo daraartuu tarbar anaaf fuudhuu qe'ee akkamitti na duraa fuuta yookaan doolaara 1000 irra baasee waa hunda bitee maarree godhe dirqama doolaara 1000 sanatti lafa kaa'u qabdi yaani bara. Yo fede jechuun daraartuu dura ammaan fuudhin ammallee bareechuu bareechuu maa qaba. Carraadhaa mireen inni kun amma bahar kun beekta daraartuu sanallee dura wal jaalatan nama daraartuun jechuun otoo Faatumaa jaalateetininis daraartuun yaamtee jechuun isa kana jechuun waa obaaftee jechuun akka malee jechuun irratti raawwattee asuma dheefa saniitu asirraa baawwate beekaduuni. Ogguu dheefa asirraa baawwate jechuun adara gubu adarmatti qacam godhan qaanii Faatuma qajeelchuu jedhaqee daraartuun ture jechuun hedduu takka miskiinaa baharifillee hedduu takka tolte fatiyaafillee hedduu takka tolte nama homoqonaafillee hedduu takka tolte jechuun garuu nama miskiinaa nama gaariidha maaliif jechuun baharillee eega jaalate jechuun sila Faatumaa dhiisitti moo isii fuudhuu qaba inni isiinis jechuun Faatumaa gartee irratti laallatee isii jala kutuu saniitu isii aarsee garuu dhalaadha isiirra laallalu ammallee jechuun gaa maaliif nurattiin fa'a hojjetaate jechuun rabbiin gartee haa qajeelchuu ammoo bahar akkana miidhamu kana itti nustu jeetii yaada beekadhu maaliif telefoona seen mataa beekadhu dheetiin waa harallee ta'u nagalaa kaasuu dhabdee garuu fiidumata illee yoo dhegeesse maali asmaanuma daraartu yoo fiidumata illee dhegeesse ma xiqqoo takka jechuudha jechuun nama arifatu nama Oromoo kana haa ta'u maaliif hedduu takka jechuun gurbaan qaalimaa keete jechuun baharillee miidhu baharillee jechuun qaaluma keeti akkuma jechuun fuutee jechuun inni cinqee jechuun bishaan keessa bahar hunda keessa kaanee jechuun bahar kanatti roorroo isaan hojjetan ni garta duraayillee hedduu takka jechuun warri sheekaa irraa hidhalleen warri jechuun ammas bahar kana jechuun namtu adda addaa bira dhaabbatallee warri nu bira dhaabbatallee sihii hedduu takka si galatoonfanna ammallee jechuun ammoo bahar akkana miidhamu kana teessee hin daawwatanii teessee ilaalanii yoo inni gartee waan malillee akkas godhu ta'e yoo sillee kaarsu ta'e immoo dirqama jechuun bakka deemtee jechuun ni beektii bakka hundaa'u deemtee nama fudhattee jechuun baasuu qabdi. Ammas aarammaa kana laaluun qabdu. Aarammaa namni walitti bu'eedhaaf diina akkasii gurbaa diina san afaan nama dhiisuun bareedaa miti maaliif daraartuun amma sana uummatana keessa taa'uunu osoo inni adanirraa akkasiin miidhamu jiru ba'a osoo bahar akkas adanirraa miidhamu jiru osoo asampaa akkana jechuun bahara cuubanii jechuun baasu jiranii sana kana keessa taa'uun akkamatti isinitti hojjeta. Kun
أنا كخيل أما يجون سنة خان كيس يجون ديمته إيش سنبازون تركوا ماله أو تلفون تقولين ليه يجون تلفون تلافور وتدون كوني وامله هتو تكيجون نملة جالتي هتو تكيجون ركوبلي نمبر الأبتي هتو تكيجون دراين ليه باري في فتيا سته نمبر سته نمبر الأبتشا ترته هتو تكبار كنابل ليه إساتور إسيتو لفا تره باري يجون لفا سنديسو إسماء سفورا فاطمة تكيجه دركم مو سنة كيس تا أمتي deemtee jechuun baar kan akka isaan godhu jiran jechuun ni garta ati waan warra biyyaa taateef obboleeyyan kee fudhattee jechuun nama adda addaa fudhattee waraana kee fudhattee jechuun dirqama isa dandeettee baasuu qabda dirqama nuti asumaan si dhaammanna sanaa keessa teessee immoo viidiyoo hin daawwatinii telefoona keenya illee bilbila maaliif kaasuu diddaa mana galaa kaaftee jechuun deebisaan hin qabne nuti wanni si dha'u jirruuf baharuma akka achirraa nu baaftu ammoo akkasi fuudhu nuti ni goona. Edugaad maaliif jennaan kana duraa'uu daraartu tatanarra jabduu san keessaa'uu numa baafte. Tatanarra jabduu san keessaa'uu numa baafte. Amma immoo guyyumarraan itti jabaachaa jiran. Itti laaffatiin garaatti jabaatinii. Isa itti jabaachaa jirti baari itti jabeessaa jira gurbaan. Sanaa tana keessa teessee dirqama tatanarra jabduu keessaa'uu numa baafte hin taa'in ati warra biyya tanaati itti dhaqi gurbaa. Baraay bakka sanii aara ammaa kana laaltee obboleeyyan qabdi waraana qabdi nama kana fudhattee jechuun atinis jechuun ni beeti isa kana baasuu ni dandeessi maaliif nurattiif gargaaruu dandeessi sirraa bu'uu dandeessi sanaa kana keessa taa'in sidura jiran deemuu qabda deemtee jechuun isa kana baasuu qabda sanaa keessa teessee hedduu jechuun nun caqasin telefoon hoggaasa dhoonillee obboleetti teenya nuti nu jalaa fuudhi maaliif wanni si dha'u jirru baarumaa jecha si dha'u jirra hedduu tokko du'aa illee dhaabbate hedduu tokko maallee jaalatta maaliif Faatumaa dhiisee akkasi fuudhu feeta malee waan biraatti miti. Kana waan biraa irraan qabdu. Faatumaan tun kutteemi waan. Kuttee boo isiin deebisii yookaan kutteemi. Kutteemi ammoo rakkoo tana keessaa jechuun yoo baafte baareechuun si fuudha qofa. Abbadan si fuudha qofa. Osoo ati waan feetallee irra raawwattee. Kana dura murteessinee fi. Murteessinee jiranii. Kana dura murteessinee fi. Nuti si murteessinee jirra namuu si murteesse akka bahar keetee. Boo haqa qabdi siin haqa qabdi baariitutti doome malee baariitutti gargale malee baariitutti Faatumaa jaalate malee mijaan kun jechuun waan isa mudate gartuu duuba sababa kanaatuun sababa kanaatiin maaliif haayini kanuma nama miidha maaliif kanarratti meeta yoo isin dootillee galuufi qaba yoo atillee dogoggortee baarii jechuun si garagaluu kanaaf jechuun asansanillee itti jirtu qotaate maaliif inni kunis qaalimaa kee duraanii waan ta'eef hedduu tokko jechuun maallaqa sirra baase isa kana gaafachuu jira dirqama sirraa hin fuudha jiraanii doolaara kuma sadii akka buuftu jeeti cinqu jira bahara isaanuu bahara walakkaa geessaniiti naannees jira asiin busaanii bakka itti jechuun baafatus hin qabu dadhabee jira osoo gurbaa kana jechuun achitti hin ajjeefne lubbuu akka dhaqqabdu bahar jechuun keetuma nuti jechuun keetuma siifillee waan qaanee jira boo keetuma ammallee lubbuu namni baasuu danda'u bahar namni lubbuu tana baasuu danda'u namni jechuun shiftoota kana hunda harkaa baasuu danda'u namni jechuun qaalimee keeka duraanii kana jechuun kun isin qaalimaatiyyaa warri hundinaa kana jechuun maallaqa hunda irra baasee marrikaa hunda bitee kana jechuun baarree jechuun na jalaa shokotee jechuun isii na jalaa fuudhe jeetti sababa keessatti qabatanii waan jiraniif ammallee jechuun maqaan sirra dibamaa waan ta'eef dirqama immoo isa kana jechuun ati nama hunda fudhattee jechuun ni qabda namni deemtee jechuun baasuu ni dandeessa tanuma siimna bakka takkitti jechuun bakka takkitti tana nu godhi bahar bakka takkitti tana baasii jechuun akkuma duraa lubbuu baaftee sheekha hunda raayitetti arras takkitti tana jechuun ummata gattee shiftoota sana harkaa fuudhuun si qabdii dandeetti itti qabdaadha tanuma si dhaabna nuti daraartu waan biraatti miti. Daraartu yeroon aaraa ammaa miti yeroon namatti aaranii aara kanaafin akkana waan kana godhe jaan ammaa miti ta aaraa achuman lafa kaayiti bakka kana keessaa baasi inninu itti deebi'ee iflaala ifarka anaatu itti jallate moo hawaasi dhiisee gartee aara san siffideef maqaan si Faatumaa hojjiise san gartee ati negee aarte malee arraami haata bahar taate ati. Bar Faatumaan sai wamatti gootee bar beeta bar kun Faatumaan wamatti gootee dhamaaftee bar osuma beektuun beera kaan jalqabu shiistee bar maaliif eega takkitti tunu jechuun hojii jabduu san keessaa bakka jabduu san keessaa baafte isuma tana fuudhee silaa taa'ee fatiyaa wajjin ni gaha akkasuma taa'inne deebi'ee tabiraa jalachuun maaltu fide arrammoo ifarkee jira lubbuun cinqamtee jirti arrammoo takkittii tana sanaa keessan taa'in isa adanitti akka cinqu jiran yoo viidiyoo tanallee gartee jechuun deebisa telefoona kiyya kan isa dha'u jiru mee deebisaa naa godhiiti akka jechuun hojii naasoo rakkina inni keessa jiru siifiin ibsa jeetii yaada mee telefoona kiyya obbosidhee akkana jalaa fuutu sinjaati bakka tana nu jechuun deemtee akka isa san nu baaftu
dhaammannoon tajaajila namaa dhaammannoon daawwattootatis karuma daawwattoonni hedduu takka maaliif keessaan dhufee waliin naqarachuu jiru aboo daraartutti himi daraartuun sanaa keessatti sanaa keessaa deemtee jechuun gurbaa adan jiru kana adan irratti bishaan irratti jiran kana baarka duraan isii tolee fi akka baaftu jedhanii ta'e keessa kanaa jechuun natti haasa'u jiranii anilleen sanumaa jaa daraartuun baasuu dandeessi warra biyya tanaatti jechuun namaas ni qabdi obboleeyyanis ni qabdi warra jechuun gaa hidhannoo qabu kanaas ni qabdi dirqama immoo isumaatu baasuu danda'eetiin isaan kanaaf illee deebisaa godhaa ture daawwattoonni keenya kun ammallee jechuun ni dhagaa daraartuun jechuun ni dhageessi viidiyoo tana akka baaftu daawwattoonnis nutillee sidhaamne jira lubbuu baartana baraarii sumaatu baraaruu danda'a. Fedhu asii fuudhu dhabaatu dirqama bakka kana jechuun baraaruu qabda. Baarkeetumaa inni tokko kan dirqama bakka kana maqaa kee falmadhu daraartu maqaa kee falmadhu bakka kana asin taa'inii deemii baasi baharra. Asumaan tola dhaamanaati asumaan daawwattoota keenya jechuun du'aa godhaa fi bahar hedduu takka rakkamu jira. Daraartuun akka sanaa kanarra deemtee jechuun baaftu isinilleen komentii irratti nu barreessaadha. Daraartuun ni dandeessis ni qabdi namaas waan cinaa qabduu fi nuurratti fa'aa wajjin baasuu qabdi deemteeti yoo nuurratti waan danda'u baatanii isii danda'a isin akka sanaa kanarraa jechuun deemtu gaafii asirratti jechuun itti nu barreessaadha. Komentii namni telefoona isii qabdan illee itti nu dhaawannaa asumaanuu jechuun fiitoo isitti dheeresinu dhaammannoon teenya taanaa taarraa taanuma asumaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi